Daawwattoota FIB nagaan keenya ammas dabalee isiniif baay'atu isiniin jenna. Kun qophii utubaa biyyaati. Akkuma yaadattan torbee waa'ee kalaqaa fi dargaggoota irratti jechuudha. Daawwattoota keenya qophii bareedaa tokko isin biraan geenye turre. Qophii kana keessatti jechuudha abbaa ogeessa kalaqaa fi barataa yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Gobanaa wajjin turtii taasifnee turre. Turtii keenyatti akkasiin gammadan abdii guddaa qabna. Har'ammoo waan hafe isin biraan ga'uudhaaf isaa wajjin turtii taasifna. Qopheessaan sagantaa kanaan Daniil Tasfaayiiti. Ogeessi kaameraa Toomaas Ingidaati. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Tole egaa Gurmeessaa mee waa'ee dorgommii sanaa jechuudha. Waan tokko nu kaasteetta dorgommii keessana maaliin akka injifattes kaasteesta. Mee maalirraa kaateetii kalaqa kanatu hojjette maaltu akkati kana hojjettuu fi ka'umsa sii ta'e? Egaa kalaqa kana hojjechuudhaaf kalaqoota baay'ee hojjedheera. Garuu kalaqa kana hojjechuudhaaf kan akka kaasee tokkoffaa emerjensii keezidha. Rakkoo balaa tasaa biyyatti irra gaheedha. Fakkeenyaaf balaa tasaa raamuu geerrii ture. Akkasuma immoo balaa kansariiti jechuudha. Namni keenya gaafa qoricha biifuu dugdatti baatee biifa. Dugdatti baatanii biifuun immoo rakkoo akkasii qaba. Balaa kansariitiif saaxila. Akkasuma immoo lammaffaa immoo isa raamuu geerrii boqqolloo nyaata. Abaaboo boqqolloo nyaata. Sanaaf namni keenya qoricha biifuu hin danda'u. Kanarraa ka'eeni maaliif waan meeshaa waayilii as keessa deemuu danda'u deemee qoricha biifuu danda'u maaliif hin kalaqne kan jedhu yaadee sanaan booda waggaa 2 natti fudhatee waggaa 2 booda isa san kalaqee ergan kalaqeen booda bakka garaagaraa deemee testii gochaa ture. Qotee bulaan baay'ee walirraa fuudhee itti fayyadamaa ture. Innaa rakkoo irraa ka'eeti jechuudha. Rakkoo balaa tasaa biyyatti irra gahe furuuf qolachuuf meeshaa kana kalaqee sanaan booda sustainable godhee haala gaarii ta'een maaliifiin boqqolloo gaafa biifuu barbaadde ol kaafattee biista yoo qamadii ta'e immoo gadisiisita san malee waan sadi dabalata mi'aan si shogoruu danda'a mi'aan sararaan buusuu danda'a namni keenya gaafa mi'aan xaafii sararaan buusuu ni ulfaata buusuu hin danda'amu ulfaatadha sanaan booda rakkoo kana furuudhaaf meeshaa sustainable meeshaa itti fufiinsa qabaatuu danda'u saniifan kalaqee kanaaf kan akka kaasee rakkuma naannoo hawaasa keessa jiru rakkuma biyyaattu gamasitti na fide jechuudha. Tole gaafa hojii kana hojjettu namoota akkam si deeggaraa ture immoo hojiin kuni ogummaa keetii jinama wal qabata waan barachaa jirtu wajjin. Moo deeggarsa namoota kan biraa qaba? Deeggarsi murteessaadha. Gaafummaan kutaa 11 fi 12 baradhu TVET injineringii baradheera. Inni sun illee fayyadeera. Lammaffaa immoo obboleewwan koo baay'een barataniiru. Fakkeenyaaf obboleessi koo tokko makaanika injineringii baratee Arbaa Minciitti xumure. Inni illee gaafa bakka hojiitti dhufu gaafa tokko na gargaara natti hima. Lammata immoo barsiisonni jiru. Barsiisonni immoo rakkoo hawaasa keessa jiru ilaalu. Sanaan booda gara riisarchiitti peepariitti jijjiiru. Isa sassalaalaan ture. Sanaan booda isaan illee immoo meeshaa kana gaafa argan baay'ee gammadaa turan leekchararoonni yuunivarsiitii keenyaa. Kanaaf barsiisonni ispeeshaalii sadarkaa laarvaa itti raamuu sun itti baay'achuu danda'u sadarkaa inni itti biifamee du'uu danda'u natti himaa turanii. Sanaan booda isaan wajjin barsiisota wajjin fiildii baanee erga meeshaa kana kalaqeen booda haala bifa sansaniin fakkeenyaaf kan si ajaa'ibu pirezidaantii yuunivarsiitii keenyaa fiildii akka kanaa qaba waan ta'eef hortiikaalcharii baakgiraawundi hortiikaalchariidhaanii sanaan booda wajjin fiildii baanee hojjechaa fa'aa turre. Kanaaf akkasuma immoo gaafan workshooppii keessatti waan tokko hojjedhus karaa maallaqaatiin na gargaaraa turanii pirezidaantii yuunivarsiitii keenya Dooktar Dhugumaa Addunyaa. Innaa bifuma sassaniin gara kalaqaatti gargaaramee dhufee ture jechuudha. Bifuma kanaan sappoortii ta'een dhufaa ture inni guddaan yaa poteenshaaluma jalaa itti dhufe natti fakkaata. Tole mee waa'ee dorgommii sanatti si yoon si deebise dorgommii sana gaafa injifattee jechuudha. Abdii akkamii sii kenne? Dorgommichi baay'ee chaalenjii ture. Ani hin eegne garuu gaafa xumurarra gahu quba natti qabaa turanii abdii guddaa naa kenne dhugaa dubbachuudhaaf. Waa'ee birrii sana yaadattee Na ati duraan namnu akkasumana nutti hin dhiyaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee Finfinneen kun bakka gaafamu nu wajjin hin kuju. Nu wajjin raafamu gara naan deemu nu wajjin deemu. Innaa hagana mo'achuun haganaaf si gahaa jechuudha.
Gaafa duraanii yaani bakka makka jiru kalaquu kiyya na beeku malee ilaalchi isaanii qaban hagam mas jiramne ijoollee Finfinnee. Maal faana jiru qamadii fa'aa maal yanaan jiru qamadii gaafa mi'aan sararaan buusee itti agarsiisu qamadii fa'aa boqqolloo fa'aa kun maal asiin jiru. Innaa gaafadhaan immoo mo'achuu argan iraajitti ta'e. Sorry akkanatti namni raajii ta'a jedheen baay'ee keessi kiyya bakka waan dorgommii kaawwaniif kakaa ture. Sanaan booda immoo piroojeektii garaagaraa waan qabuuf anis biizii ture. Bifuma kanaan abdii garaagaraa natti horee dorgommii san caalu fakkeenyaaf dorgommii san caalu inni nan injifadha kan jedhu ture bifuma sanii abdii guddaa ture jechuudha. Ergasiis dorgommii kan biraan tureera miti? Ergasii gaafa warra akka biyyaatti mootii kana walitti fidanii akka gamtaa Afrikaatti gaggeeffamaa ture. San dura immoo dorgommii Solviit jedhamu jira. Solviit keessatti ati akka Afrikaatti gaggeeffama gamtaa Afrikaatti gaggeeffamaa ture. Warra biyyarraa tokkoffaa beekan akka Afrikaatti walitti fidanii jechuudha. Kanaan booda akka Afrikaatti gaafa walitti fidan namoota pootenshaalii guddaa qaban nama bakka kalaqa saniin baay'ee kiriitikaal nama ta'edha. Sadarkaa Afrikaatti dhufee namoota kan jiran ani immoo anaaf beektaa gammachuudha. Gamtaa Afrikaa sanuu seenee achitti pirezentii gochuun gammachuu ture. Akka eenyu adda addaati. Irraa gaafa gamtaa Afrikaa keessa seenee wanni jennu bakka ijoollee baay'eedha. Ijoollee Afrikaa irraa dhufanii ispeeshaalii ijoollee biyya Afrikaa alaallee dhufaa turan. Ijoollee qaroomina gurguddaa qaban fa'aa Turkii fa'aa ijoolleen dhufaa turanii akkasuma immoo Awurooppaa keessa ijoollee muraasni dhufanii turanii. Innaa dorgommii Afrikaa alaa jechuun ni danda'ama. Egaa dorgommii kana keessatti illee wanni isaa kaaraakteriyaan isaa walitti dhiyaata. Sanaan booda ijoollee akka biyyaatti mootan walitti fidanii Afrikaa Week Innovation jedhanii moggaasanii ministeera Itoophiyaa fa'aa wajjin walii galanii akka gamtaa Afrikaatti gaggeeffamaa ture asumatti. Meeqaffaa baatee sanarratti? Sanaan booda raankii garaagaraa qaba. Tooppi 10 waan jedhamu jira. Tooppi 50 jira jechuudha. Ani tooppi 10 keessatti torbaffaan bahee sanaan booda bakka baay'ee nu ajaa'ibsiifadhe. Akka Afrikaatti agana jechuun anis baay'een gammadee warri tooppi 50 illee numaa gaditti injifattoota jedhamu jechuudha. Innaa bifa isaanii nan xumure. Ijoolleen tokko amma sadii ba'an ijoollee naannoo tokko Gibxii tokko immoo Afrikaa Kibbaati tokko Keeniyaadha. Ijoollee tokko amma sadii bahan tooppi 10 keessatti bifa saniin ture badhaasni akka qarshii 45,000 natti fakkaate badhaasa. Achi keessa ijoolleen keenya hammamtu jira ijoolleen biyya kana? Ijoolleen keenya wanni hin jiru. Fakkeenyaaf warri akka biyyaatti mootii walitti dhufeera. Achi keessaa immoo ijoolleen muraasni akkanumatti tireeningii fudhataniif akkasuma immoo agarsiisaaf waan kalaqassan kalaqa agarsiisa immoo warri alaa dhufan baay'ee qabatanii dhufni viidiyoo fi waan garaagaraa qabatanii dhufan. Ijoolleen keenya immoo baay'een akka dandeettii kana guddifataniif agarsiisaaf waan ta'u achi keessatti gamtaa Afrikaa keessatti agarsiisaa ture anuyyuu. Kanaaf ijoolleen keenya muraasa haga nama 4-5 akka biyyaatti warri silaa dorgommii kanaaf ni injifatamu jedhamee ergame jechuudha. Saniin alatti immoo ijoolleen baay'een ergamanii egzibishinii agarsiisaa turanii, ilaalaa turanii akkasuma immoo pirezentii godhaa turanii jechuudha. Tole, mee ati ofii keetii mucaa baadiyyaati jechaa turte. Baadiyyaatti dhalachuu magaalaatti dhalachuun hojii kalaqaa keessatti hammam dhiibbaa qabaata? Baadiyyaatti dhalachuuf magaalaatti dhalachuun waan lama si gargaara. Yoo dhalataa baadiyyaa qofa taate tokko qofa fayyadamta.
Yoo dhalataa magaalaa qofa taate tokko qofa fayyadamta. Garuu immoo gaafa ati baadiyyaattis dhalattee guddattee magaalattis gaafa wal bartee waan lamaan walitti fiddee waan tokkoof si qaqqabsiisa jechuudha. Ani amma baadiyyaatti dhaladhee guddachuun waan baay'ee na fayyade. Waan baay'ee na dhabsiise jechuudha. Fakkeenyaaf sila afaan kana sirriitti hin baratu yoo magaalatti ta'e afaan Ingiliffaa kana bakka garaagaraa akaadamii garaagaraa deemee sirriitti hin baratu. Ijoolleen Finfinnee fa'aa ture afaan kana sirriitti hin bara jechuudha. Lammata immoo fakkeenyaaf qoricha aadaa kan irratti yaalii hojjedhaa ture jira. Qoricha aadaa kana kan hojjedhu kan dhagoo'e waan baadiyyaatti dhaladhee guddadheef jechuudha. Barnoota warra indiijinas naawolojii isa waan hin qabuuf jechuudha. Akkasuma immoo rakkoo warra qotee bulaa kana maaliifin wiirtuun biyya kanaa qotee bulaadha qonna jechuudha. Kanaaf rakkoo qotee bulaa san immoo argitee guddachaa ture. Rakkoo qotee bulaa sun maal akka ta'e argaa guddadhaa ture. Qotee bulaa wajjin maaltu qotee bulaadhaaf maal yoo ta'e furmaatti kennuu danda'a. Qotee bulaan maaliin yoo qote bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Maaloo maashiniin akkamii yoo tolfameef isaaf toluu danda'a kan jedhu kana kaan muuxannoo waan baadiyyaatti dhaladhee guddadheef jechuudha. Oduu dhalataa magaalaa ta'e kan argachuu dhabuu hin danda'a. Gaafa immoo magaalatti dhufu isa isaan walitti dabale jechuudha. Magaalatti maal amma fakkeenyaaf ijoolleen magaalaa teekinooloojii dijitaalii fa'aatti baay'ee yeroo isaanii dabarsu. Waan dijitaalii wajjin wal qabatan elektirikaalii wajjin wal qabatan kana baay'ee isarratti yeroo dabarsu jechuudha. Sana rakkoo irrattis baay'een xiyyeeffatani. Waan nama tiraakti godhu fa'aa hojjetu waan akka roobootii, rookeettii waan garaagaraa kana jechuudha. Rakkoo irratti xiyyeeffatanii kanaaf as magaalatti dhalachuu dhabuun kiyya sila poteenshaalii guddifachuu qabu na dhabsiiseera. Kanaaf baadiyyaatti dhalachuun kiyya immoo waan haaraa kana akkan argadhuuf na qaqqabsiiseera. Kanaaf ani lachuu osoo walitti dhufe wal fayyada garuu tokko tokko immoo gaafa ta'e karuma tokkoon deemta. Kanaaf caalmaa akka hanqinaatti kanatti ilaalaa jirtu afaanii iddoo garaagaraatti gaafa pirezentii gootu afaan akka perfektii taatee waan hojjette sana ibsachuu irratti xinnoo naafata. Perfektii ta'uu dadhabuun koo jechaarta. Sana guddifachuudhaaf amma kalaqoota kee gara fuulduraa sirriitti gara addunyaatti geessitee argisiisuudhaaf dorgommii gurguddaa addunyaatti hirmaachuudhaaf waan ati gochaa jirtu maaltu jiru? Egaa dorgommiilee akka baha Afrikaatti dorgommii biyya alaatti dorgommii baay'ee ture. Fakkeenyaaf Hindii dorgomaa ture onlaayiniin qorichaanii. Akkasuma immoo Keeniyaatti illee dorgomaa ture. Dorgommii san hin dabarre malee dorgomaa tureen. Dorgommii baay'een dorgomaa ture. Dorgommiilee biyya alaa onlaayiniin dorgomtii sanaan booda gaafa dabarte dhaqxa jechuudha. Egaa qabatamaadhaani amma dorgommiilee akka gaanfa Afrikaatti dorgomaniif meeshaalee kana caalaa rakkoo uummataa sana furuu danda'an fakkeenyaaf kan akka homaa waan isaa kana to'achuu fa'aa irratti wanti eegala jira haala salphaan akka to'achuu danda'amu jechuudha. Dabalataan immoo rakkuma biyya tokko laalee furmaata waarawaa waan isaaf ta'u irra deddeebi'ee kalaquun dorgommii saniif akkan dhiyaadhu sana immoo hojjetan jira. Malee kalaquma kalaqxee fi ana nan gammachiisu keessa kiyallee kalaqa waan ta'eef nan gammachiisu. Kanaaf immoo murteessanii poteenshaalii keeti. Amma fakkeenyaaf afaan wanti siin jedheef namni kalaqu tokko xiqqaate afaan baay'ee beekuu qaba. Maaliif wanti baay'een siistemni baay'een afaan warra bargamaatiin barraa'e. Afaan san waan akka itti hojjetame san waan tokko intarneetirraa riifeer gochuudhaaf yoo afaan beekte. Yoo maalummaa saayinsii sanii afaan hiiktee beekteedha malee yoo afaan hin beekne hammeetti itti hojjettu xiqqaadha jechuudha. Silaa furmaatuma si harka jiru san of harkaa dhabda jechuudha. Waan si harka jiru waan keessa jiru dhabdeetuma jooraa oolta jechuudha. Kanaaf waan hundaaf immoo furmaan si harka jira waan ta'eef kanaaf waan ijee dorgommiilee biyya alaas dorgommii bakka garaagaraa jiran dorgommii innoveeshinii wajjin wal qabatan dorgomuudhaaf qophiidha jechuudha. Afaan barachaa jirta jechuudha. Afaan immoo amma guddifadheera. Amma afaan illee walitti hin dhufnu. Akkuma saniitan cabaqee haasaa. Amma akka duriitti miti. Anis akkuma saniitan cabaqee haasaa. Ji'a jaanatti fuudhanii akka saniitan cabaqee haasaa. Tole wanti hin baramne hin jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya karaa foddaa televezyiinii FIBtiin nu daawwachaa jiran illee hojii kalaqaatti bobba'aa kan jiran kalaqa isaanii guddifachaa kan jiran illee afaan danda'uun baay'ee murteessaa akka inni ta'e asumaan dhaabnee fi darbuu barbaadna. Atis waan baay'ee kaasteetta waan ta'eef jechuudha. Mee hojiiwwan kalaqaa kee kana jechuudha ijoollummaa haayiskuulii kaaseen hojjechaa jira jetteetta.
hagamma kalaqxee kunoo sadarkaa kanarra geesse keessatti jechuudha. Mudannoo akkamii qabdan gaafa hojjettu yookaan sirratti miidhaa geessuu danda'a yookaas nama biraa miidhuu danda'a yookaan waan ati hojjette balleessuu danda'a. Waan tokko jiraachuu danda'a. Mee mudannoo akkamii qabda? Mudannoon baay'eedha. Namni kalaqa qalu mudannoon dhabu. Mudannoon gaafuma daa'imummaa kiyyaa'u gaafa waan baay'ee kalaqaa deemu. Ani waan baay'ee baadiyyaatti caffee oolla caffeetti waan baay'ee kalaqee allaaduudhaan isa oqqeedhaan tolchee gaafa manatti galu ganama immoo jabbileen eega. Namtichi horii eegu jira. Namni qacaramee horii eegu jira. Ani jabbileen eega. Ani kalaquma kana wajjin caffeetti guyyaa oqqeedhaan maaliidhaan allaaduudhaan isa haadduudhaan sheeppii godhee hojjedhaa sanaan booda jabbileen hin hooti. Jabbileen horiitti hootii jechuudha. Sanaan booda yoo horiin galanii jabbilee itti yaasaa jedhan jabbileen hin hootu guyyaa ho'aa oolte waan ta'eef. Jabbileen hin hootu sanaan booda jabbileen akkamatti dhaabbatti haadha bira. Jabbilee hoosisee miti jedhama. Sanaan booda marattoo galte irra kutabda jechuudha. Sanaan booda sun daa'imummaa kiyaan jechuudha. Boodarra garuu abbaan kiyya bakka kanaaf akkan ta'an gaafan waa kalaqee galu birrii naa kennaa naka kaasa jechuudha. Kanaafaa ture lammata immoo gaafuman ol guddadhee aanuma beektaa isa distileeshinii jedhamu hin baranda ture. Sanaan booda firiilee qorichaa kana garaagaraa kana walitti funaaneen akaadhaan daaka jechuudha. Akka daffaqoo kan jedhamu jira. Akka dubartiitti daaktaa. Kan daaku dubartiidha. Kanaaf dubartiyaa ani immoo akkuma waan argannoodhaaf deema waan ta'eef akkuma dubartiitiin gajjee daffaqee waan barbaachisan hororee daakuusaa san fartalaawwan waan nyaachisee sanaan booda firiisaa san immoo distileeshinii argadha ture. Gaafas namni bakka midhaan kun amala dubartii qabaayii. Nama keessatti beekee bakka nama keessatti ati waan dubartiin hojjettu hojjette amala dubartii qabdaas hin jiru. Kana fa'aa ture lammata immoo fakkeenyaaf ammaayyuu kan qorannaa gaggeessu jira. Qorannaa xaafii fa'aa gaafa gaggeessu halkan goduman deemuu jechuun sa'a 11tti yaalisaa gaggeeffama. Gaafa yaalisaa open pollination bakka garaagaraa walitti fertilize xaafii ani amma kan hojjedhuuf deemaa jiru. Xaafii akkuma qamadiitti dhaabbatee kombaayinerii dhahuu danda'u. Xaafii akkasii sanyii isaa argachuudhaaf biriidi gochaa ture. Sanaan booda agammaan xumuree sanaan booda namni keenya immoo fincaan bakka galgala. Gaafa na argan mucaan kun muraayii maal godha sadhaatii kanaan na argani jechuudha. Sanaan booda abbaan namni immoo murtuudhaan na ariyee jechuudha. Kanaaf na ariyee lammata immoo osuma mana yaalii keessatti osuma hojjennu sadii fira kamma siin jee kana bu'aasaa kan zayitii motoraa qoricha saree marattee kan siin jedhe kana bifa tasaatiin argadhe. Isa kana gaafa hojjedhullee balaan irra ga'ee ture. Siliindariin kompirees ta'eetti oduma nuyi akka marqaatti marqinee baafnu cabe. Cabee sanaan booda ibiddarratti cabee ibiddarratti gaafa cabu hin boba'e. Waan boba'ullee tasaatti argadhe gaafas. Wanti ani irraa yaalee waan biraatiif yaalaa ture ani gaafas argannoo biraa immoo argatte. Ani gaafas bichee fardaatifan yaala gaggeessaa ture. Bichee fardaatifan qoricha kana distileeshiniidhaan baasee ganaa appilaayi gochuu ta'a. Gaafas wanni kun cabee sanaan booda cabee hin boba'e wantichi. Waan boba'e argadheeti kan jiru gammadee sanaan booda kan bicheetillee kan maalillee qoradhaa ture gaafas laabiin keenya xiqqoo hin gubatee elementarii ture jechuudha. Elementariitti hin gubatee sanaan booda bakka nanna'e baay'ee nanna'e. Haamileen kun xiqqoo baay'ee duubatti deebi'ee baay'ee bakka naannootti illee mana yaalii gubee itti fanadda'e minaamina jedhanii kana fa'aa ture. Mudannoon baay'ee dhagaa. Gaafa tokko immoo rokkeetti hojjanna jenneet osuma jennu soodiyem kilooraayidii wanni salfarii wajjin gaafa walitti dhufu hin dhodhoka'a. Vaalaansii qaba. Vaalaansii isaa yoo sirriitti madaaliin akkasuma immoo liimit taayimii qaba. Liimit taayimii itti dhodhoka'u yeroo qaba. Nudu vaalaansii isaa sirriitti hin godhin gallakkifnee sanaan booda osoo hin beekin sa'aatiin sun wanyaatisa isaa gummatti gahee sanaan booda bifa saniin ijoolleen hiriyoota kiyya fa'aa irratti dhoka'ee baay'ee miidhee isaan mana barnoota mishinii baratu ijoolleen suni hiriyoota kiyya ture. Ani omaan taanii ani alan ture gaafasi. Kun ifaa mudannoo gaafa yaaliyaaf deemu qaqqabeedha jechuudha. Tole baay'ee kan namatti toludha. Mee atamma qoricha saree maraatuuti kanatu hojjette. Qorichi sun amma akkam namni itti fayyadamaa jira beekamtii argateera galii ittiin argachuus jalqabdeetta fiigi.
Ani barataa waan ta'eef galii akkasumarratti hin argadhu garuu naannootti qoricha aadaa qofa osoo hin ta'in qoricha baay'ee kennama. Nama baay'ee beeka garuu qoricha aadaa sitti hin himani. Inni jira amma natti mudidan isaanii warri aadaa kun natti mudidanii sanaan booda namtichi immoo ani horii wajjin tiksu jabbilee wajjin eegu qoricha aadaa kana fuudha. Nama gaafa sareen ciniinte isa bira dhufanii qoricha kana irraa fuudhu. Sanaan booda ani immoo biran oola waan ta'eef ani caffeetti jabbilee wajjin eegaa nan arga garuu yeroo isaan immoo baradhaa ture kutaa 5 kutaa 6 baradhaa ture waan inni irraa fuudhu nan beekaa inni bakka qoricha san fuudhet proses gochaa oola guyyaa gaafa namni dhufe deemee achiin kutu kan proses godhe san kennaaf beeke ani immoo nan arga bakka inni deemee kutee akkam akka inni godhu argaan ture. Sanaan booda qoy maaliif amma akkuma tasaa gaafa tokko ijoollee odoo barumsa barannee galaa deemnu sareen maraatte ijoollee ciniinte. Ijoollee ciniinte jennaan barsiisonni immoo har'aadha biratti baadiyyaatti barsiisaa jiru waan barsiisin jedhe emergency goota. Ijoollee kana namicha san bira dhaqaa achi kan qoricha saree maraatte dafaa qoricha aadaa jedhan. Ara anuu nan beeka kun akkanatti kan ifu akkana horii keenya egaa anuu nan beeka. Inni hin beeka jedhanii ani kaadhee qoricha san ijoolleedhaaf fuudhee ijoolleen sun hin fayyadamanii sanaan booda ijoolleen sun hin fayyanii jechuudha. Fayyanii gaafas amma nan gammade akka waan nama addaa qabu tokkotti. Sanaan booda gara yaalitti fidee gara laabitti fidee sanaan booda vaayirasii isaa kan baakteeriyaa saree san gargaarsa aanaatiin gara laabii keenyaatti finnee sanaan booda qorichi sun wanti bu'aa biqiltuurraa suni isa vaayirasii kana baakteeriyaa kan ajjeesaa kan jiru laallee teestii goone sanaan booda hin ajjeesaa. Gaafasuma immoo warri akka godina aanaatitti riippoortii barbaadu jira. Sanaan booda gaafan argan beekamtii kennuu ofii qaba jedhanii akka paatan daraatii beekamtii naa kennan jechuudha. Gaafuma lamtarii bifa kanaan ture jechuudha. Yeroo baay'ee hawaasni keenya jechuudha. Wanti barame hawaasa keenya biratti ijoolleen gaafa isheen hojii tokko gaafa isheen hojjettu mana keessaa reediyoo ta'uu danda'a, waan elektirikii wal qabatu danda'a. Baadiyyaatti immoo baatiriidhaan akkatti sila jalqaba kaaste jechuudha. Waan tokko gaafa isaan tuttuqanii maatiin itti butuun barbaadan ijoollee. Kun immoo kennaan ijoolleen uumamaan qabdu akka inni yeroo baay'ee jechuudha keessa isaaniitti bahee mul'anne gochuu danda'a. Maatiilee baay'ee nama ijoollee baay'een kanaaniiti yeroo baay'ee jechuudha. Ati waan tokko maatiin waan tokko kaa'anii jennaan ijoollee yoo itti buute reebamu fa'i ijoolleen jechuudha. Kanaaf waan maatiin waan itti bu'uun barbaadan yeroo baay'ee jechuudha. Kun immoo kennaan ijoollee keessa jiru yeroo baay'ee akka inni iddoon arganne godha akka inni bahee mul'anne gochuu danda'a. Mee haalli maatii keetii maal fakkaata? Ijoollee kana si fakkaataniif ergaa maalii qabda? Egaa beekamaadha kun baadiyyaa keessatti. Baadiyyaa keessatti beekamaadha. Amma ijoollee Finfinnee gaafa fudhatte ijoollee magaalota gurguddoo gaafa fudhatte wiirtuu kalaqaa keessa galchu. Warri elementarumarraayyuu wiirtuu kalaqaa keessa galchanii kalaqa akka isaan baratan gargaaru jechuudha. Garuu baadiyyaa gaafa fudhatte akki silaa mana barnootaa kalaqaa addaa si galchanii si barsiisanaa taa'uti kanuma ati intarastii keetiin waan tokko gochuuf deemtu haamilee kee balleessu jechuudha. Si rukutu si jedheera. Ani gaafa jabbileen eegu kalaqa gaafaaf deemu tasa na rukutanii turan jechuudha. Jabbileen hin hoote kanaaf gaafa jabbileen hootu kan ilmu nama biraati. Maatiin immoo hojii babal'aa waan qabaniif sa'a 12tti galu. Jabbilee hoosisee jedhanii na rukutanii jechuudha. Warri horii eegu warri horii elmu jechuudha. Innaa ijoolleen keenya herreebamu sirriidha. Gaafa silaa daa'imti teenya waan lafaa kaatee agadaa boqqollootiin waan tokko billaancha tokko tolchitee bubbeetti qabdee hojjechaa deemu san maal godhu hin ari'u jechuun hin baddu asii kana jedhanii haamilee ishii balleessuu sanaan booda gaafa si waan ati oqqee xafaxafaa oolte oqqee xafaxafaa ooluun bada akka ta'e itti himaa jiru jechuudha. Waan isin oduu gaafa oqqee xafaxafsan jabaadhu kana siifan godha kana tolchi kanatti qayyari kanatti qayyari osoo jedhanii bifa saniin jajjabeessanii sila ijoolleen keenya malee toleetti dhufu. Kanaaf akka dhaamsatti maatiin itti gaafatamummaa guddaa qaba. Akkuma ijoollee warra magaalaa wiirtuu kalaqaa keessa galchanii ijoollee warri magaalaa barsiifatan ijoolleen keenyas jira mana barnoota elementarii keessatti barnoota ogummaa fi mala gaarii kan jedhanii waa tokko kalaqxee mana barnootaa geessitee qabxee ittiin qabsiifattu. Kanaaf ijoolleen keenya barnoota akkasii barachuu cinatti kalaqa akka isaan kalaqaniif maatiin gargaaruu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen duubaa dhufan ijoolleen daa'imman jiran ishiin duubaa dhufaa jiru kuni woo xiqqaate saayinsii irraan qaramee bahuu qaba. Qo'annoodhaan kalaqaan qaramee bahuu qaba jechuudha. Maaliif waan baay'ee gad dhufa waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen baadiyyaa immoo poteenshaalii qabu. Waan baay'ee argaa guddatanii jechuudha. Rakkoo baay'ee arganii guddataa turanii jechuudha.
Kanaaf ijoolleen baadiyyaa caalmatti gara kalaqaa dhufanii waan baay'eedhaaf furmaata ta'uu danda'u ijoollee magaalaa caalaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ijoollee kalaqaa maatii akkasii ijoollee tattaaffii gootu yoo qabaatan jajjabeessanii waan isaan barbaachisu waan barbaadanaa balleessanii waan barbaadanaa tolchanii waan isaan barbaachisu kennanii fi haamilee isaanii jajjabeessuun irraa eegama bifa kanaanis godhanii dirqama lammummaa fi bahuun waan tokko iyyatan abdadhaa jechuudha waan baay'ee waan quunnameef. Tole gaaffii koo gara xumuraatti yeroon fidu amma ijoolleen gara kalaqaatti dhufan isiin dabalatee ijoolleen tokko tokko keessumaa ijoolleen Oromoo jechuudha dargaggooti Oromoo baay'eetu dhufaa jira. Isaan kana wajjin akkam walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata isa jedhuu fi darbee immoo ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha akkuma biyyaatti si fudhattee ilaalte waa walirraa koppii godhu. Waan ati hojjette tokko akka ati hojjette duukaa bu'u malee kan ofii isaanii waan itti paatentii argachuu danda'an waan itti beekamuu danda'anii ogummaa kan biraa kalaqa kan biraa irratti bobba'u irratti yeroo baay'ee jechuudha waan hafatu jira. Meeshaa kana akkam? Egaa ijoollee kalaqaatiin walitti dhiyaanna yeroo baay'ee maaliifin bakka dorgommiitti wal bartaa akkasuma immoo bakka badhaasatti wal bartaa akkasuma iddoo garagaraatti akkuma weellisaa kana waan ta'eef walitti dhufta jechuudha. Ijoollee baay'ee hiriyoota baay'ee walitti qabda jechuudha. Warri sila wal beeku yoo xiqqaate hamma tokko walirraa koppii godhu. Waan sila dhibee tokko gaafa furmaata waaraa wayitti argate waan sana hojjechuudhaaf isan dhibu. Waan yaada amma inni guddaan kalaqaaf yaada sammuuti aayidiyaa. Aayidiyaan gaafa jiraate wanti feenii hojjetama. Garuu aayidiyaa san yaada kalaqaa san qabaachuudha inni guddaan. Yaada kalaqaa san gaafa argatte namoonni immoo yaada kalaqaa kana qofa hojjetu jechuudha. Ispeeshaalii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma baha Afrikaatti waan namni tokko hojjete hojjechuudhaaf guyyaa halkanii guyyaa dhamoo jechuudha. Waan haaraa tokko hojjechuudhaaf yaaliin godhani. Amma nuti warra faranjii yookaan warra bargamaatti wanti adda adda nu godhu warra Awurooppaa wanti adda nu godhu kana. Waan warri faranjii amma waan namni tokko godhu godhani. Uffata illee kan namni tokko uffatan uffatani. Kanaaf waan namni tokko hojjetanii hojjetanii jechuudha. Waan biraa itti yaamamuudhaaf waan biraa hojjechuuf yaalii godhu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya beekamaadha. Waan anuma kana kalaqoo osoo hin taane waan biraa waan sila rakkoo hawaasaa furuu danda'u. Waan sila hin ta'a jedhanii itti isaan gammachiisuu danda'u. Furmaata fiduufii danda'u. Yaaduutu irra jiraata jechuudha. Maaliifini waan baay'eetu jira. Wanti addunyaan kuni kalaqaaf waan baay'eetu shiyaafa jechuudha. Kalaqaaf yoo xiqqaate parsantii 20-30 qofa fayyadamte. Beekumsa si jechuudha. Beekumsa dhala namaa. Kanaaf beekumsa 70 tafa waan ta'eef 70 san keessaa hamma tokko hojjechuu qabna waan ta'eef waan baay'ee hafu kanaaf namni keenya harkaan qotaa jira. Rakkoo baay'eetu gad dhufaa jira. Kanaaf waan namni tokko hojjetu hojjechuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannoo isaanii inni guddaan waan haaraa gaafa kalaqxe waan namarraa adda tokko gaafa kalaqxe beekamtalleedha itti illee argatta itti gammadda jechuudha. Kanaaf kuni waan jajjabeeffamuu qabudha. Kanaaf ijoolleen keenya kana hubatanii waan koppii hin taane koppii pestuu irraa gochuun waan faayidaa hin qabu. Silleen gammachiisu gammachuu keessa keessatti hin kennu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii waan isaan kalaqan cinatti yoo danda'ame diizaayin godhanii yoo danda'ame immoo waan silaa isaan kalaqan san haala qabatamaa biyyi keenya irra jirtu ilaalanii osoo kalaqanii natti tola yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafa kalaqan akkanumatti waan uummata fayyadne waan itti fufiinsa hin qabne kalaqu. Sun immoo hagama warra faranjii wajjin wal dorgomuudhaaf hamma tokko si qaqqabsiisu illee jireenya qotee bulaa keenya jijjiiru. Ati teekinooloojii baay'ee haayii ta'e hojjettee kalaqa baay'ee haayii ta'e gaafa argatte carraan itti kaampaanii biyya alaatiif dhiyeessii biyya alaatiif qaqqabsiisu hin jiru. Biyyi keenya immoo sadarkaan teekinooloojii isaa gadi bu'aa waan ta'eef fayyadamuu hin danda'u. Amma odoo diroonii hojjedhee amma odoo qotee bulaa keenya qoricha ittiin biifaa jedhee itti fayyadamuu hin danda'u dijitaalidha waan ta'eef. Kanaaf maal gochuu qabda ree waan teekinooloojii beekumsa wajjin wal simu waan akkasii gochuu qabda kan akka diroonii jechuudha. Amma diroonii qoricha biifu jira. Odoo isa bittee kan ta'eef raammoo geerrii boqqolloo sadarkaa hojjaa namaatti guddaa san biifuu hin danda'a garuu beekumsa itti waan san waan hojjetu hin qabu qotee bulaan. Kanaaf ijoolleen keenya akka dhaamsatti kan hin dhaamuuf waan san odoo walirraa koppii gochuu baatanii waan haaraa irratti xiyyeeffatanii caalmatti galma gahu jedhee yaada. Tole ulfaadhu mee xumura irratti ammati birrii miliyoona tokko dorgommiidhaan argatteetta akkasuma badhaasa kan biraa argatteetta. Mee birrii kanaan maal hojjechuu barbaadda? Atamma dargaggeessa si bargaa kanaadha kanatti eebbifamtu. Sanaan maal hojjechuu barbaadda? Bultii isin godhatiin jirtu natti fakkaata. Karoorri kee gara fuulduraa maal fakkaata?
Nama akkamii immoo fuudhuu barbaadame? Egaa dhala namaati. Dhalli namaa tokkoffaa wanti uumamee fi bakka of buusee darbudha. Namni bakka of buusee darbaa jechuudha. Ati wanti uumamteef bakka of buuftee yoo danda'an immoo waan addaa hojjettee dabarta jechuudha. Kanuma egaa bultii ijaarrachuu isin dirqama. Egaa xiqqaadha maallaqni badhaasaaf qarshii miliyoona tokko jechuun xiqqaadha. Ati nama pilaanii guddaa qabaatoo taate biliyoona tokko isin qabu. Na garuu initial resource ka'umsa bu'uura ka'umsi ta'uu danda'a. Waan garaagaraa waan akka hojjettuuf kaampaanii dhaabdee nama garaagaraa walitti dhuftee rakkoo furuudhaaf kanarra immoo diizaayin gootee waan garaagaraa rakkina qotee bulaa san furuudhaaf hamma karaa siisaa jechuudha. Malee saksasii godha wanti jedhu natti mul'atu. Kanaaf nama gaafan kalaqu qarshii miliyoona tokko ol baasuu hin danda'a. Qarshii odoo herregame san caalaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kanaani xiqqaate amma akka baha Afrikaa kanatti tiimii cimaa tokko ijaaruudhaaf hojii eegalleerra. Amma jalqabarraa isaa yookaan jiru hundeessineerra ministeera barnoota irraa waraqaa beekamtii arganneerra East African Student Union fi akkasuma immoo Young Association hundeessineerra. Achi keessatti jira innoveeshiniin kuni achi keessaa immoo Africa Emergency Team kan jedhu ijaarra. Africa Emergency Teamiin kuni maal hojjeta rakkoo balaa tasaa gaanfa Afrikaatti ka'u akka Afrikaatti ka'u deemee qorata jechuudha. Ijoolleen kun immoo kaampaanii dhaabu kanaan sappoortii ta'u. Kaampaanii agroomaashinii sinjee kana kan 61 kombeen agroomaashinii kaampaanii kanaan sappoortii ta'u. Sanaan booda rakkoo san kaampaanii kanatti fidanii itti ilaalu. Ijoolleen kun ijoollee beekumsa gurguddaa qaban. Ijoollee battala rakkoo tokko arganii battala rakkoo sanitti kalaqaan furmaata kennuu danda'an. Ijoolleen akkasitti walitti dhufa. Ijoolleen sun akka Afrikaatti walitti dhufu. Sanaaf balaa ka'uuf maaliifin tiimii jechuun garee garaagaraa qabu waan ta'eef garee saayinsii kompiitaraa jira, makaanikaalaa jira, gareen pilaant saayinsii jira, gareen immoo sooshaali jira. Gareen sun walitti dhufeetti tiimiin sun rakkoo mul'ate saniif furmaata waarawaa kennee qorataa jechuudha. Kanaaf kakkasiisan uumuudhaaf amma yoo xiqqaate pilaanii keessa galee karoora keessa galee hojjechaa jira. Egaa kan fuudhaa namni akkuma isin jedhe bakka buusee darba ati gaafa duutu hin beektu. Kanaaf namni waan isa fakkaatu fuudha jechuudha. Waan isa fakkaatu fakkeenyaaf amma ana keessa kan na gammachiisu yeroo baay'ee nama gaafa nan du'e pilaanii kiyya galma hanga'uu dandeessu. Pilaanii karoora kiyya yookaan waan ani eegale tokko waan ani jalqabsiise tokko naa xumursiisuu dandeessu. Nama akkasiitti gaafa fuudhe natti tola jechuudha. Kanaaf nama akkasii waan argaa ina fuudha. Ganaa barbaadaa jirta jechuudha. Ganaa barbaadaa jira jechuudha. Waaqayyo sii kenna gaa. Asitti argamtee yaada nu wajjin afgaaffii gochuu keetiif baay'ee si galateeffannaa. Dargaggoota keenyaaf ergaa guddaa akka darbe sagantaa kanaan abdiin keenya guddaadha. Sagantaan kunis maqaa dhumti isaa jechuudha. Sagantaa utubaa biyyaati. Tole egaa daawwattoota keenya turtiin ogeessa kalaqaa fi barataa yuunivarsiitii Arsii Gurmeessaa Goobanaa wajjin taasifne kana fakkaata ture. Waa guddaa akka irraa barattan abdiin keenya guddaadha. Dargaggooti kalaqa adda addaa kalaqaa jirtan kan hin bahin jirtan akkasiin jabaattan abdiituun kutatiin hojii gurguddaa akkasiin hojjettanii sadarkaa biyyaatti Afrikaatti akka addunyaattis immoo akkasiin beekamtii argattan abbaa kaampaanii kalaqa gurguddaa akkasiin taatan abdii qabna. Nu wajjin turuu keessanii baay'ee isin galateeffanna. Ogeessi kaameraa kootii Toomaas Ingidaa anis qopheessaan sagantaa kanaati kan isin wajjin ture. Qophiilee televezyiinii FIB irraa darban daawwadhaa. Nagaatti.